Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanaalii kootii nagaan koo kabajaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Egaan guyyaa har'aa kana immoo waan addaa tokko yookiin viidiyoo addaa tokko qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoon koo kunis barnootadha. Egaan haalan baratamneen guyyaa har'aa jalqabnee chaanaalii kanarratti barnoota eegalleerra jechuudha. Barnoonni kunis gosa barnoota hundumaa yoo ta'u kutaa 7 kaasneeti amma 12tti kan barsiisnu jechuudha. Kanaaf chaanaalee koo kana subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniifis share godhaa qoodaa, viidiyoo kanas like gochaa chaanaalee kana naa guddisaan isiniin jedha. Sababni isaas gara fuula duraatti viidiyoowwan barnoota kutaa 7 hanga 12 bal'inaan afaan Oromootiin afaan keenyaan jechuudha kennuudhaaf qophii hundumaa xumurree kunoo guyyaa har'aa kana jalqabeera. Kanaaf iyyuu subscribe godhaatii hiriyoota keessan barattoota warra ta'aniif jechuudha. Akkasumas maatii barattootaas yoo ta'e rakkoon qabu share godhaa fi anaatiin sinatumsaa walii keessanis gargaaraan isin. Kanaaf egaa har'aa kan nuti walii wajjin ilaallu fiiziksii kutaa 8ffaa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu akka seensaatti fiiziksii kutaa 8ffaa irraa eegallaa gara fuula duraatti ittuma fufnee yeroo masaa qabnee fi kan 7 kan 8 kan 9 10 11 12 hunduma isaa walii wajjin ilaalla waan ta'eedhaaf. Kanaaf iyyuu chaanaalii kana maatii godhadhaa, maatii ta'an isiniin jedha. Egaan har'aa kallattiidhumaan kan nuti eegallu fiiziksii kutaa 8ffaa afaan Oromoo isaati kanan qabadhee jiru. Kanaaf har'a kanarraa eegallaa jechuudha. Amma xumuraatti na waliin turaan isiniin jedha. Egaan fiiziksiin kutaa 8ffaa boqonnaawwan 6 qaba. Isa keessaa har'a kan nuti walii wajjin ilaallu boqonnaa tokko fiiziksii fi safaraa kan jirudha. Boqonnaa tokko jalatti wantoonni kaa'amanii jiran yoo ilaalle tokko tuqaan tokko bal'ina safaruudha, tokko tuqaan 2 qabee safaruu, tokko tuqaa 3 rukkina wantoota safaruu, tokko tuqaa 3 ibsa daayimenshinaali qaama fiizikaalaa, tokko tuqaa 5 ibsa bakka bu'iinsa barreeffama saayinsawaa kan jirudha. Kanaaf nuti tokko tuqaa tokko bal'ina safaruu kan jedhu kanarraa eegallaa jechuudha. Kanaaf kunoo egaa amma kallattiidhumaan eegallee jirra. Amma xumuraatti yoo na wajjin turtan waan hin beeknes hin bartu, akkasumas muuxannoo yookiin beekumsa keessan kan irraa isin gabbifattu yaada. Kanaaf amma xumuraatti na waliin turaa affeerraa koota jalqabaati. Tokko tuqaa tokko gaa kunooti bal'ina safaruu kan jedhu barnoota mata duree kanaa keessattidha. Bal'ina dirroota garaagaraa akkamitti safaruu akka danda'amu baratta jedha. Egaan gad dhufee kunoo asitti dirroonni kamiyyuu boca sirnaawaa qabanii fi kan hin qabne hundumtuu sararawwan isaan daangessan qabu. Inni kun maal jedha afaan Oromoo sirriitti yoo understand gootaniitu ta'e dirri tokko yoo sararamu yookiin yoo safaramu jechuudha. Daangaan asii hammasiitti yoo jedhame inni hammasiitti jedhame sun dirra isaa jechuudha. Boca isa qabaatu boca isin qabaatin amma asiitti inni jedhu sun dirra isaa. Kunuun as keessatti immoo bal'inaan sirriitti hubattu jechuudha. Yaada kan sirriitti gadi fageenyaan hubattu yaada. Kun akkasumas akkasinitti mul'achaa jiru. Bal'inni dirra tokko bakka sarara tokkoon daangeffamedha. Kunooti egaa bal'ina tokko jechuun sarara tokkoon kan daangeffame yookiin simaasii dirra tokko bal'inni dirra tokko bakka sarara tokkoon daangeffamedha. Kun gidduun bal'ina yoo jenne sararri kun asii ammasiitti jechuudha. Daangaa kan qabu asii ammasiitti kan jedhu yoo ta'e isa kana gidduudha jechuudha. Bal'ina kana gidduuti. Kan amma kana yoo jenne yuunitiin waltaawwan bal'inaa meetira iskeeriidha. Meetira iskeeriin kana fakkaatti. Yuunitoonni kanneen biroon immoo seentimeetira iskeerii, miilimeetira iskeerii fi kiiloomeetira iskeerii fa'i. Gabatee kana keessatti hariiroo yuunitoota isaanii hin agarsiisu jechuudha. By the way kan dura kun hariiroo yuunitii kana SI unit jedha. Afaan Ingiliffaa isaan irratti kan inni fudhate system international jechuusaadha. 1 meetira iskeerii yookiin meetirii iskeeriin tokko seentimeetirii iskeerii 10,000 wajjin wal qixa yommuu ta'u, ammas meetira iskeeriin tokko seentimeetira miilimeetira miliyoona tokko waliin wal qixadha. Meetiri kiubii meetira iskeeriin tokko deesimeetira iskeerii 100 wajjin wal qixadha jechuudha. Kana sirriitti hubachuu isin gaafata. Meeqa as gocha kana keessatti yoo ilaaltan akkasumas isin gaafata garuu mee akkanatti isin gaafatu dhuma ilaalaadhaaf malee meetira iskeeriin tokko jedha.
meetira iskeerii tokko gara seentimeetira iskeerii tokkotti miilimeetira iskeerii tokkoo fi kiiloomeetira iskeerii tokkotti jijjiirii jedha. Kanaaf isa kanadha. Meetira iskeeriin tokko seentimeetira iskeerii 10,000 yoo ta'u meetira iskeeriin tokko miilimeetira iskeerii miiliyoona tokko deesimeetira iskeerii 100 jennedha. Inni kun immoo garagaltootaatidha jechuudha lammaffaa kun. Inni kan biraan kallattiidhumaan kan nuyi itti adeemnu bal'ina shallaguu kan jedhudha. Akkas jedha kunoo malli bal'ina dirra safaruuf fayyadu mala fageenya safaruuf fayyadu irraa diriirfame. Egaa mala akkuma gara jalqabaa irratti ilaallee wayee dirraa ilaalleerra bal'ina wayee dirraa ilaalleerra. Bal'ina dirraa safaruuf malli fayyadu kanuma fageenyaa safaruuf fayyadu irraa wajjin wal qixaadha jechuudha. Maaliif fageenyaaf yoo fudhanne ilaalle asii amma asiitti safaruu jechuun inni kun dirra yommuu ta'u fakkeenyaaf meetiraan yoo safarre amma fakkeenyaaf seentimeetiraan safaramee jira jennee yoo ilaalle fageenya jechuudhuma karaa biraa kanas seentimeetiraan fageenya isaa seentimeetiraan safarraa bal'ina dirra isaa seentimeetiraan yookiin yuunitii biraadhaan kan bal'ina safaruuf fayyadan yookiin kan fageenya safaruuf fayyadan kan biraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bal'inaaleen yuunitii iskeerota sirrii ta'an fayyaduu bal'inaaleen jedha yuunitii iskeerota sirrii ta'an isaaniif filachuun safaramu. Kunis kan ta'uu danda'u dirra bal'ina isaa safaruuf barbaannu keessatti yuunitii iskeerota meeqa akka argaman murteessuudhaani. Egaan kun maal jechuu barbaadeetu isinitti fakkaatan maal jedhasitan bal'inaaleen yuunitii iskeerota sirrii ta'an isaaniif filachuun safaramu. Fakkeenyaaf jechuudha bal'ina tokko yommuu safarru yuunitii isaaniif ta'u filanna jechuudha jalqaba. Fakkeenyaaf fudhannee yommuu ilaallu karaan Finfinnee irraa kaasee amma Shaashamanneetti yookiin amma Jimmaatti jennee safaruudhaaf yookiin dubbachuudhaaf meetira yookiin seentimeetira hin fayyadamnu yookiin miilimeetira fa'aa hin fayyadamnu jechuudha. Maal safarraa ta'e kiiloomeetiradha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Kiiloomeetira fayyadamuudhaan safarraa jechuudha. Maaliif inni kun bal'inaaleen yuunitii iskeerota sirrii ta'an isaaniif filachuun safarama. Fakkeenyaaf dheerina hojjaa kitaaba fiiziksii kutaa 8ffaa kana safaraa osoo jedhamtanii kiiloomeetiraan safartan jechuudha. Waan safartu wantoota akka seentimeetiraa fa'aa safartu meetirumtu irra darba waan ta'eedhaaf isa kana jechuu dubbachuu barbaadeetu. Kunis kan ta'uu danda'u dirra bal'ina isaa safaruuf barbaannu keessatti yuunitii iskeerota meeqa akka argaman murteessuudhaani. Kunoo isuma amma dubbannedha kuni. Kiiloomeetira tokko amma kam safaruu danda'a meetira kam safaruu danda'a jennee hubachuudhaan akka nuti kana murteessinu jechuudha. Kana gochuuf immoo dura dheerinaaf dalgee erga safarreen booda baay'ataa isaanii shallaguudhaan wanta tokko safaruudhaaf fakkeenyaaf dirra kitaaba kanaa safaruudhaaf yookiin bal'ina kitaaba kanaa safaruudhaaf jalqaba dheerina isaa erga safarree booddee hojjaa isaa jechuudha. Dheerina isaa kana dalgee isaa immoo yookiin bal'ina isaa akkasaa erga safarraa jechuudha. Jalqaba dheerina isaa jechuun akka kanaan isaa ta'u dalgee isaa jechuun immoo akka kanaan isaa safarraa jechuudha. Bal'inaaleen dirroota daandii cufaa qaban beekamoon tokko boca danaalee isaanii wajjin hariiroo herreega salphaa ta'e qabu. Barnoota herreegaa keessatti bal'ina reektaangilii iskeerii dhoksadee fi geengoo akkamitti akka shallagaman barateettadha. Isa kana deebinee ni ilaallu. Kun as jira kanneen nama dubbate bilookii reektaangulaawaa. Reektaangiliin akkuma beeknu rogoonni fuullee walqixa kan ta'anii fi bakka rogoonni fuullee walqixa kan ta'an jechuudha. Kuniif kun walqixa ta'e kuniif kun immoo walqixa. Warra fuullee malee hundi isaa walqixamini. Iskeerii kana immoo fudhannee ilaallee rogoonni arfanuu walqixadha. Kunis hundi isaanii walqixadha. Roog-sadeen immoo waan bartuu yookiin tokko irra lama roga 3 kan qabudha. Geengoon immoo kun hundumti keessa waan beektaa digirii 360 kan qabu jechuudha mala. Foormulaa isaanii yookiin akkaataa isaaniitti argaman immoo asirratti ilaallaa. Tokko bal'ina dirra reektaangilii dheerinaaf dalgee isaa walitti baay'isuun shallagama. Kun asitti fudhannee yoo ilaalle bal'ina eeriyaasa jedhudha. Jecha Ingiliffaarraa kan inni fudhatame qubeen kun hundi isaanii dheerinni leengiziidha dalgeen wiidziidha. Kanaaf bal'ina argachuudhaaf area is equal to length times width dhaan kan argamu jechuudha. Bal'inni qixxaataa dheerina baay'isuu dalgeeta jedhudha. Isheen lammataan immoo bal'ina dirra iskeerii rogoota lama walitti baay'isuun shallagama. Bal'inni dirra iskeerii rogoota lama walitti baay'isuun shallagama. Kanaaf area is equal to length square jechuudha.
Wazee way formula kana beektu jedhee mayyaada. Length scale jechuun isaa akkas jechuun danda'a ture fakkeenyaaf area is equals to length times width jechuun danda'a ture. Garuu maanni lengthiinis widthiinis wal qixxaadha. Sababni isaa amma asitti dubbanneerra rogoonni isaa kun arfan wal qixa argateeti asiinis wal qixa argateeti length width jennee moggaasuu nun barbaachisu. Fakkeenyaaf nama obbolaa tokko yookiin nama amma walii ga'u tokko yoo fudhanne jechuudha. Namoota sana keessaa filadhuutii fudhadhuu kottu yoo namni nuun jedhee lamaan isaanii wal qixxee waan ta'aniif achi keessaa abbaa hojjaa dheeraa fudhuu kottu jedhama. Lamaan isaa wal qixxee waan ta'eef tokko keessaa fudhannee deemna malee lamaan isaa fudhannee hin deemnu. Maaliif fakkeenyaaf dirqama nama hojjaa 20 fudhadhuu 170 fudhadhuu kottu yoo nuun jedhame lamaan isaanii immoo 170 wal qixxee yoo ta'an lamaan isaanii fudhannoo osoo hin taane tokkuma keessaa fudhanna. Maaliif namni tokko sun yookiin isaanumti lamaanii sun tokko jedhamuu danda'u yookiin inni tokko sun lama jedhamuu danda'a. Sababni isaa lamaan isaanii wal qixa waan ta'aniif jechuudha. Kun akkuma isin hubattaniif jedhitanii. Inni sadaffaan immoo bal'inni dirra rog-sadee baay'ataa walakkaa hundee fi hojjaa isaatiin shallagama jedha. Bal'inni dirra rog-sadee baay'ataa walakkaa hundee fi hojjaa isaatiin shallagama. Bal'inni inni qixxaataa tokkorra lama hundee baay'isuu hojjaa isa jedhudha. As keessatti tokko irra lama hundee jechuun b yookiin akkas kana yoo ta'u hojjaa jechuun isa kanadha jechuudha. Isa kana hypotenuse trigonometry maal jedhamee ni jiran isa gara fuulduraatti herrega keessattis ta'u wantoota tokko keessatti barachuu dandeessu. Kun asirratti jira jechuudha. Area is equals to 1/2 BH. Inni kun beediidha. B inni kun beedi jechuudha. H jechuun immoo height yookiin hojjaa yeroo ta'u kun as butee area is equals to 1/2 BH jedhee gabaabsee jira jechuudha. Bal'ina geengootti dhufna. Bal'ina dirra geengoo formula armaan gadiin shallagamadha. Bal'ina inni qixxaata pi times radius square kun jechuudha. Pi jechuun is equals to 3.14 dha gatiin isaa jechuudha. Gatiin pi raadiyeesiin immoo fakkeenyaaf kunoo ishee kana jechuudha. Inni ammasitti diiyaameetirii yoo ta'e walakkaan diiyaameetirii raadiyeesii jedhamti. Ishee iskeerii gooneetidha kan nuti paayidhaa wajjin baasnu jechuudha. Isheen itti aanu kun immoo formulaawwan bal'inaa dirroota adda addaa shallaguuf fayyadan ilaalla. Dirroota warreen ammaati jechuudha. Dirroonni reektaangulaawaa iskeerii rog-sadee geengoo jechuudha. Formulaan bal'inaa isaanii immoo amma akkuma ilaaledha kun iddoo tokkotti gabaabsee kan kaa'edha. Reektaangulaawaa jechuun dheerinni ni qixxaatamti. Hojjaan eeriyaa jechuun bal'inni ni qixxaata length times width. Dheerina baay'isuu dalgeessa jedhamudha jechuudha. Afaan Oromoo isaa xiqqoo ishee rakkisa. Iskeerii jechuun immoo kunooti akka ammaadha. Length iskeerii jechuudha yookiin dheerina iskeerii gochuudhaan kan hin argamu. Rog-sadee jechuun immoo area is equals to 1/2 times b times h yookiin bal'inni qixxaata tokko irra lama baay'isuu hundee isaa baay'isuu hojjaa isaati jechuudha. Ishee geengoon immoo pi radius iskeeriidhaan kun isuma ammaatidha. Itti gabaabseedha kan inni kaa'e jechuudha. Egaa nama immoo waan amma ammaatti barannirraa fakkeenyota kanneen hojjenna. Fakkeenya tokko akkas jedha. Gaafin tokkoffaan jechuudha. Minjaalli dheerina 120 seentimeetiraa fi dalgee 80 seentimeetira qabu bal'inni isaa meeqaa jedha. Minjaalli dheerinni isaa 180 seentimeetiridha. Dalgeen isaa immoo 80 seentimeetiridha. Bal'ina isaatti kan nuti barbaannu jechuudha. Isa jalqabaa kan hojjechuudhaaf jechuudha. Formulaa bal'inaa beekuu qabna. Isuma ammaa gara jalqabaatti ilaalla jechuudha. Bal'ina argachuudhaaf length times width yookiin immoo dheerina baay'isuu dalgeeti jechuudha. Kennamaa baafanna akka beekamu kennamaan keenya maanni barbaadamaan keenya maanni jenneeti kan nuti barbaannu jechuudha. Ishee kennamaa isaa yommuu baafnu dheerinni jira. Dheerinni keenya meeqadha? 120 seentimeetira yommuu ta'u widthiin yookiin dalgeen keenya immoo 80 seentimeetira jedha jechuudha. Isbiratti immoo jechuun isaa nama rakkisu maaliif yuunitiin isaa wal fakkaataadha waan ta'eef barbaadamaan keenya immoo bal'ina jechuudha. Furmaata jennee asbiratti bal'inni ni qixxaata dheerina baay'isuu dalgeessuma jedhu kanadha. Kanaaf kanuma finnee keessa gaggashuudha jechuudha. Bal'inni ni qixxaata
dheerinni keenya 120 seentimeetira yommuu ta'u baay'isuu jechuudha egaa. Dalgeen keenya immoo 80 seentimeetira jechuudha. Kana immoo yommuu walitti baasnu 0.96 meetira iskeerii ta'a jechuudha. Kanaaf kunoo akkuma asitti ilaaltanu 9,600 seentimeetira iskeerii yookaan immoo 0.96 meetira iskeeriidha. Duwwaa tuqaa 9 meetira iskeerii ta'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo akka jedha dirra boca iskeerii qabu tokko ammi tokkoon irra goota isaa 2 meetira ta'e bal'inni isaa meeqa ta'a jechuudha. Iskeerii barbaachuuf egaa iskeeriin tokko 2 ta'e jennaan arfanuu 2dha. Kanaaf 2 iskeerii goonee 4 argachuudha wajjin tokkodha jechuudha. Garuu isa sadaffaa asitti gadi siqnee ilaaluu qabna jechuudha. Burcuqqoo fuulleen tolfame hundee geengoo ta'e qabu. Burcuqqoon fuulleen tolfame hundee geengoo ta'e qaba. Diiyaameetirii hundee isaa 4 seentimeetira yoo ta'e jedha. Bal'inni hundee isaa meeqa ta'a? Paayi 3.14 sasilaa fayyadame jechuudha. Amma nuti ilaalaa turredha. Kanaaf kanas ni hojjennaa jechuudha. Kanaaf akkuma isaa ammaa kennamaa barbaadamaa keenya baafannaa. Diiyaameetiriin qixxaataa 4 seentimeetiriidha. Diiyaameetirii jechuun immoo raadiyeesiidha kan nuti argannu barbaannu. Maaliif foormulicha keessatti kan nuti fayyadamuu qabnu eeriyaazii kwaastuu paayi raadiyeesii jedhama malee diiyaameetirii miti. Kanaaf diiyaameetirii kana gara raadiyeesiitti deebisuu qabna. Kana waan obertuu diiyaameetiriidha jechuudha. Diiyaameetirii kana waan obertuudhaaf irraa jechuudha. Kanaaf raadiyeesiin qixxaata waan obertuu 4 jechuudha. Kana lamaan lama yoo ta'u lamaan tokkodha jechuudha. Tokko baay'isuu 2 irra tokko jechuun 2dha. Kanaaf raadiyeesiin keenya 2dha jechuudha. Yookiin karaa gabaabaa 4 kana 2 firuu jechuudha. Kun waan baay'ee nama rakkisu miti. Inni barbaadamaan keenya immoo bal'inadha yookiin eeriyaadha. Kanaaf eeriyaan keenya paayi raadiyeesii iskeeriidha jechuudha. Eeriyaazii kwaalstu paayiin keenya 3.14dha. Raadiyeesiin keenya amma 2dha. Raadiyeesii iskeeriidha kan inni jedhu immoo iskeeriitti goona jechuudha. Kanaaf 2 iskeerii goona. Eeriyaazii kwaalstu 3.14 jedha. Kanaaf inni kun gaafa iskeerii ta'u 4 ta'a jechuudha. Kanaaf karaa gabaabaadha kan nuti deemuu qabnu. 3.14 times 4 jechuudha. Kanaaf kun meeqa ta'a? 12.56 seentimeetira iskeerii 12.56 seentimeetira iskeerii jechuudha. Bal'inni isaa kana fakkaata jechuudha. Kanaaf kanarraa kanumarratti goolamna. Innarraa yaaleedhaaf egaa kan gara fuulduraatti bareechinee masirriimatti walii wajjin ilaalla. Kana ammaatti warreen chaanaalii koo kana subscribe naaf godha. Hiriyoota keessanii bira akka ga'uuf yookiin namoota YouTube fayyadaman hundumaa bira akka ga'uuf immoo laayikii godhaa jedha. Hiriyoota keessan beektaniif immoo sheerii godhaa. Fayyadamanii walii keessan gargaaraa. Anaanis na tumsan jedha. Bye bye.